Malee naman kabdu nutis malee ini kabnu. Ako magarte baka nagarte sa niku galato manalo ko sa ni bisis ni galate mada. Sila to bele sa sa gudda da sa to bele sa. Atile wansi mulate asoite atile lalle uguma na mar tahu wadida ani wala cina dabe tira. Itu mana beri. Kalau belajar sekarang baru zab beca Ifa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira-jira tur doktor tak apa jam tu tak hanya dunia maradat ya kapten. Nageni salam tantenya bak majirtan kisinada kap di sini jecha alhamdulillah arra rabbin kono ana fi birralle wal birranu fi de wajin gote se rabbi galani ago na fi birrane dutakka wal komachature garu dogo gore sanum daw anumatu tu tiballe semale isamiti inno bale sanara guddati ordurtu ta bi khabjam to ta khenya ga dubbi isadana nabute id mubarak isini jecha bagay dagu yalla mafatini singe alhamdulillah arra man bale sakhenya gammachu bale sakhenya tif akmal ufnet birralle asmatu wala gar e gadi otana dubbi ibrahim janne wala fam bune na fini gammachu wali kamnu bilbilalle na rahasan jiro doktor ta kabin to taranya inshallah taala arraga duga jirtu asmarati na fi ninis garada ko li fitanuf birra bilati argama doktor salama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor tadi dia doktor akan nagi apa ya dah ayat tanah nafi farahan duga ada mufal kan dia sahabat rantrati tanah apa ran tanah asal wal umne gammachu balai sakhenya jauh de ifi formate gammachu sane se wala garre takanati ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tetap berdoa teman orang kejutan merat ya. Kami lagi apa juga kapten sini jecha. Alhamdulillah gini jera. Ika kaluan aku benar-benar agar terkait benar terkeman gemacu tiga soal ordernya yani benar fani hadir atau mani gemacu tiga ordernya. Anis asmani gemacu tiga ini gemacu tiga senar berbeda mufidan nabira katani hindi minada gara kolkol rawalin nakaya gemacu tiga ka seru wajin order nu jetinin asman langsung berfakir berbeda ne dia ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paraga video rebuta juaje kasih tikasho ifa maita beraju yarke lamada kasih malik ifa majetani birama lagi ifa majetani badi wata kalama miti yerdum ballesi ansattu ballesi binjra jeti ga video ati anile ifa manaje jira amma mali video durat aspe dawato tesati na birra okka kumataka ifa manujattum faras rajna Silawan sini rute thai peran ini, thai peran akan sini, thai peran untuk sini rute. Saya mau berikutnya aku agar rasani dubbin anis gad jiddu lamani tu waritille jiddu kejibani kejiban putina ma warit jebsunille rabbi berarti ajrida. Lu masani figa wanita atis yang kuma iso duga narkin durati duga ran kadatin ture alhamdulillah rabbil alamin duga walin arkine garte mati alamma Sio jinjirau malif ini ubana timu didi ege sira dufe ubana timu male na kaja ture malif yote araga namni waham birati zobode akasuman na kaja sanifu malif ane juda kali satyar mushini iftu fi farani kiti wal kesa khaytani ti kamera wala tani malji ibrahim na khomata inni mo gana na visatu tu waliti cibawu baka khaysi miti ana mo sabab selawai kiti bas tinamini yetrati le nasin komatini an alisin inni isa atisi tamam namu qatiratu abatu bega ma li banduani simet akhafana khay khasra khanau fuludura male udubana mani faran kan yelman mana mani ta jabutuna khara matnas je chature adi maro ko masi taduste mutte tegarani fure tormu wan potende bisani takut terdapat tanam egere bana gana bernota sih tahu ilmu nama kan nama bodoh ilmu nama dua biju operasi kayaknya ilmu nama la hamana rabbuma ilmu nama doang kuma mantumma dati mutijahanu majennu male ilmu nama wana manu kabu la no insyaallah taala wani bajinta ko garufte malik duftenjan akamit dum tija male la no mutijiduje sallamani insyaallah taala gammachuma feena jireenya keessa akkana jaan jiraatan feena malee hamtuu teessan yaadee waan jireenya keessan keessa galeetii jira akkasumatti wanni birrallee na tuusise birraan kun bakka abbaan manaan jiretti maaltuutu waan kana isaan gee maaliif dhufee gaa dhaddacha tokko
gulantaa abbumaatuutu irra taa'ee waan jawjaa akkamitti gulantaa namaa seenee waan kana hundaa'u Ibraahim fuudhee akkana ta'e jee sitti himsiisee akkaati mataan si oogu maaliif si godhaa jeetuma isa kaniin itti aaree maaltu singee jireenya namaa keessa galte jee isa tuqeen. Akkuma rabbi irraa jette kanatti atis harkaan kee boota kana ilmi namaa akkana siin jiisa ammas biraa waliin gufatanii mana kiyya yoo dhufte mana kiyya silaa kalee faa rabbiin si fidee amma mataa juwaadeen kalee mana kiyya fiidiyoo kamalatti qamoo jiraatu maashii ayyaana guddaadhaa arrame fittiin tufaa borus waaniin furmaatee manatti deebisa aruuzaaf yaani manaan fida jee hamileen qaba. Qamaatiin fadhaa rabbiin kadhadhaa jeeti fiidiyoo seenuu ide malee anaan furmaatiin kalee waliin fiidiyoo seennee turre maaliif bakka takka keessaan hunda azuumee mana gamasii dhiirtiin ture akkuma jawaadeen kalee akkatti baay'ee mana abbaan manaa jirre dhiirti maafatti. Jaalee mana maafatti. Kabajumaaf nama dhufanii namni manatti gaafa siraayini jiru namni jaalati jaafii kabajaa dhufa jaaloggaan isiniin jiru Oromoo ammas hara meeqatti addaan baati an nama ilma namaa wanni irraa ka'ee jaalladhuuf akkuma isiniin jeetti. Oromoo jechuun silaa dhiiga kee kana murii Oromoo dhaqinaan janii dhiiga kee kana muree Oromoo tiyyaa dabarsee ani fi wanti deemaa akka rakkoon qabu akka sageetti an nama Oromoo dhiiraa mitiyyoo haywaanaa ta'ee inni Oromootu taanaan abbaddeen mana kiyyanuma taamalee abbaa manaa jiraanne alabbee yaalan taa'uun isiniin jaa kaleemmaa ayyaana guddaan mana kiyya dhiirti nama meeqaan tamii oliini mana kiyyasanii wal gattanii silaa inni jiraate tamaan akkasittuu hin dhufu namni maaliif Jalan nama jalan kabajaan lammii tiyya kabajuu san hunda fidee namni akkasitti nama dhufaa akkanaatiin isiniin jaa farhaanis kunoo ilma gandaatii maali duraan isinii man gandummaa gosummaan olola namni gosa qabna illee hin jiru namni gandummaa qabna hin jiru maaliif waa hundarra Oromoo jabduudha. San beekamaadha. Amma ina bisa maal beeta falaan keenya nati nama narqaa tokko ansirra guddaadha ansirraa sillaalle maaliif waa'in arkinaa soo jirta yoo sii galte atu dubbii takka beetee nama amanta anis tanumaa fi sirra laayiniu garuu wayin achi deemu jiru Abraahimii fi Faaxeen hin beekan wajji turre uummanni uummata ajaa'ibaati sababa isaan ilmaan fuuna jaanii dhaadarratti achi dhaqu hin deechu mee arfuudhaan akkanuma dhaadichaa jira Abraahimis isaatu nu haddatu jira malee isaa albeen warrosu jira malee takkaan arrafine malee booba na keetiin nagaan gadi ilmaan fuunaa fi Faaxee teetis obboleetii jaartii teetirraa qabidha. Amma kun udah video gadis serati olah tembeku amman tanah Faaxee fideetiin amman tanah iftu ala gataria melan iftu ari mau dendo Faaxee fideetiin iveri oda bechu war Faaxee fideetiin Faaxeen akka ari goda mana keessa Faaxee khayaatiin akkasitti mana keessa Faaxeen ilmaan kee qabdee jiraatti iftuun ala jiraatti tuwwan barbaachisaati tanaatu chinnoofa an duraan akka yaadetti farahaani numa biyyummaa of jiraan dhagaame bara birataati amma agartee deebiteen duraanuma deebi'aan joo jira garuu gizee takkaas mucaan kun biyyummaa of jira akkami Ibraahim bira dhaabachuu bira dhaabbataa mucaa akka nama godhe kana waan ta'e martoofe hatta hadiyyaa mucoon durte kan waan safaadhaatiin kani obboleettii isaa obboleettii Abraahimiif ummaa isaatiif ijoollee isaanii guututti Ibraahim jechuun hadiyyaa adda addaa bittee hadiyyaa sana achiin deemee fuudhee jechuun nama kanaa kana duuba hubbooti bira dhaabbataa wanni aarse takkittiisan sa mucaan kun biyyummaa of maaliitu na aarse beektaa takkanaati nammallee dhiifamsi godhee egaa garteefu dhugaadha arrabaa fi keen wal dhaan ati siif fakkaatti haasoite anis waan arku jiraahin bikasanii fagaachuu didee haqatti himu jira takkanaati Abraahim mallee yoo qaceele obboleettiidhaan dhaadachuu baatee iftuudhaan alatti ari'achuu baate ifillee haa kabaju ammallee jedhu fedhaa hin dhookine mana isaati jaarsaa jaartii bara doofuun haraami beektaa dhugaadha eeywa kanaafuu yoo galuu fedhe ilmaan tan harkaa fuunee isii tan ariinaan naguu jiran ilmaan harkaa fuunanii hogguu isii adeemu micoon itti laffaate obboleessa fi itti laffaate hobbaa isii dargattee itti hinaafan malee micoo tana maa dargatti kan malee waan biraatiin beekadhu berbirraa keenya akkuma beekamu Neesota kan dubbatu ayee jechuu barbaadani. Dulla citan keessan beeku ogummaa teleefoon tana gargara kana yoo sitti mufallee ture jettumaan aboo gaawwantee akka nurraan eeggamtu gammachuudhaaf eegaluuftan gammachuu sirrumatti qaama guutuudhaan nasi sarraan fayyaa tokko ittuma sanaatan haa wajjin qoodannuu waliin jenneetumaan beektaa amma kaameeraa kaayyattanii amma maaliin jechuu barbaade namni sirra guddaadhaa faraan guddaan waggaa dubbatu yeroo hedduu namni guddaan qaama isaa hundaatu ija qabaa atis akkuma sin mul'atetti dubbatti iddoo takkaa keessa hubatiin amma akkuma yaada keessa irraa fi haa ta'u waa fi murteessaa jirtutti hoggaan hubachuu barbaadeeti. Haa biraan
nama sirra guddoo adaatee sirra bulee jiidha qaamni isaa hundi akka sirra ijaafee gurra qabu agarsiisa. Kanaaf nama amata 40 dubbii harkatti hin qabine jira beekta. Nama amma 30 wajjin nyaatin ni jira. Guddoo roba akka deemte nama amma yaani waan dambichaatee jiraadha. nama amma 20 ammoo hojii karaan deemanii jira. Kanaaf waan gartee si dhibe gaafattee obsaan tasgabbiidhaan keessa cimsiifachuun sirra jira. Ilmi namaa bilisa nama badii fiituu beekee awwaalaa si balleessee tuumatuu beekee badiidhaan qabaa birraa fi gadhiifama naannoo dhiyaasumaanuu gaaba. Gammachuu obboleessa hiyyaatii fi gammachuu ayyaana iidaa tanaa wajjinu akkana deemuun kunuu sirriidhaa miti jechuummaan kee kunuu bilchinaa fi muuxannoo qabdurratti nama muuxannoo sirra qabu wajjin qoodachuummaan keetu maashaallah hin siinjaa jabaadhu haala irra jirtu kana daandii kana gadi dhiisanii fakkeenya horachuudha qabda akkanumarratti namni aaruun ni jira ni aara ammoo aareetuma sii miti bara namni waliin ni uffata arraba filka namni dhoyi ammoo aara san tasgabbooytee daftee karaadhaa deebi'uun kunu bilchee nama agarsiisa obboleettii teenya ciiftu qinaadhaaf dhaabbachuun barbaachisaa haadha ilmoodha haadha ilmaaniiti ammoo kara isii goruunis sirrii miti mallee dhumaan jaatan kara isaatis goruun sirrii miti aluma maal jedhe haqa jaarsaa fi jaartiidha Allahu aalam numa jedhan abadan eenyu badii qabaa kanaaf badii qabaa jaanii badii nama tokkorra murteessuun nama dhiba isii yeroodhaaf harkeessa ni wajji dhooyteetuma takka hoggaa isa samiis na abbaa ilmaan kiyyaa teenyu qabaa namni isaatis sirrii miti isiinoo amma cinaan tokko gama isaa goreeti hamtuu isiidha namni hamtuu teessatti isatti himu ibtu nama isaatiisii miti nama keetiisii miti namni hamtuu abrahaamsitti himus namni ati balaaleffatu qabdu nooma sanii maaliif yoo itti sirallee hin beeku hamtuu ta'e namni waa daleetu sii waa dubbattu arke yeruma san mubaasharan dhaabbatee su dubbatee wanti akkanaa sirraan barbaachisu ati intala oromootii miti haadha ilmaaniitii miti dhaabbadhu siin jeetuma badii taasisan achuma dhaamsuudhaaf bareedduudha sirraa waa fuudhee dhagee deemee abbaa mana keetii kan bakka biraa jiru aara qabu itti himanii hoggaa aarsan inninis aaruma san dabalata dooma dabarsee jechuu barbaade. Ana bifadhee dubbii isarraa baasee naan fidee fudhatti geesseef sila jireenya waa'ee kijaaba nan beekee anaaf beekata isaa amma jireenya afarmattuu jireenya naa wajjin kun ofiraan jiraami waa hedduu inni citiin nu haase akkasumattiin viidiyoo gadhiisee jira tamam yoo agarte citiin inni haase afaraan irratti haase. Iltumi asirratti ammallee sumaan dubbadhaan. Akkas diyan amma har'aan tan guyyaa kanaa fi guyyaa kana biraa irratti hin dabalu kayyoo birraa amma kayyoo tanaafuu mee dhaabbu ga'u dhufuun oolu jeetu maal dhiise malee ganama kana amma fi mataa isaatiifu mana dhufeeti gisee maa dhufe waqtiin ni mana kiyya kun dhalaa kalee akkana jiran viidiyoo kiyya irratti dhaanta viidiyoo irratti as baate malee ta'as hin beeniyu manni gamasii guutuun jeeni jira agartee jirta mana kiyya nama dira san harkeeti narraa deebi'e. Eenyuun? Abrahaam maanu inni kadisaa wayii na godhu dhufe tamam. Faleemo. Eewa. Yaa as godhuudhaafis dhufeeti almaamichuu ma fuudhee qofa. Gowwaan himata hin beekne malee haqanii qabaa jira. Amma ati namni lama hoggaa loloo hojii haqa tokko harka islaamu abbaan badii tokko. Takkaasuma takkaa isuma. Ati immoo qooda gartee isaa wajjinis kun qooddattu. Qooda murtii hoggaan jiruun baanaa beeku. Haadha manaati haadha ilmaanii mansuurummaa hundi isarratti hidhaadha beekaa kanaaf waan silaa inni si bira jiraatee si murteessuu danda'u waan isa ilaallataa dhiisee yeroodhaaf halaalaa as laalaa ture ammaan ta'e iddoo keessan hubatiinis inninis osoo cimsiifatiin akkuma dhagaheen olola sirratti banuudhaa fi bultii isaa ilmaa isaa kan jiru betaamee sun sirriidhaa miti atiis akkasumatti waan gartee ni dalage jedhan amma takka akkaan dhaga'utti ni fuudhee maarree jechaa deemaa jiran kuni nama sana wajjin jiraachuudhaaf jiraachuu dhabuun filannoo isaatii beeka. Namni tokko filuuf hin danda'u murteessuuf hin danda'u isa abbaa ilmaan keetii qofaa murteeffatee filachuu danda'a jiruun tun tiyyee kanaaf ati aarteetis faagaa hin bahini haqa qabda haqa irraan balleessin jechuu barbaadeeti bara. Haqa balleessuu tolfadhu iccitii jira karaa irratti himee intalammoo jireenya kiyyaas keetiis na faayideessitii naaf tolchitii na guddistii ilmaan kiyyaafillee
waan guddaa gootiif jeetiin intasan itti seeneen intaltiin tala qabeenya qabduu tabiyya alaa deemtu firranna guuttee naan jedhe tamaa feetu firatti haa guuttu feetu olitti haa guuttu feetu gaditti haa guuttu annaabisa idduu waa takka jiru sila waa biyya An Ibrahim sirrahin jiru jira malee hin galin jiru jinjirun ordoftoota adda baatu fi sinillee adda baatu fi sinillee Ibrahim sirrahiidhaan obboleetii ta'e micoota irraa qabate obboleetiin isaa durumaan duraan feetu tamam bar nauman feene tokko ilmaan irraa fudhatanii alatti arganii micootun biyyattii waa warattee jirti kanuma faadha dubbiin teetuma sanii beekadu kanuma keessanii dalagattee biyyattii waa warattee sanundoo akka deeffachuuf micoota na dhibbarraa dhibbatti waan akka jiru kun ammas tamam waan isaan waliif tumatanii hin beeka ummata kana waan isaaniitiin beekachuu kai isii tana aryanii ilmaan irraa fudhatanii isii tana kadhan godhanii miciyyoo adirii fuudhatan mana galfachuudha inumaa ramadhaa jira tanii nan fuudhe مولدة تاهاتي ورمو أبا ما بيجي كابو أنا ملة إذا سيجباسة من سانكي لا أدرسني أبغى تجاوبي أدرسني أبغى أنا ملة إبراهيم أكبرني فلا ميكي يو تنا عادة شو إيسه إلمان رافدين أرك تريان إيسه وام فاتي ناس تو خطي سان كاتني تو خطي بدو جبال بيتي إفتو تنا أكان دندن بر جاتين ستا غوسا جانين تا ورا جانين أرسل لعافا إبراهيم كتسن فاتين إن أبتشو أبديمو جيبسو أبديمو دادتشو أبدي إلمان رافدين أرك تجتري أده هذه وبجيس رأي أما ما كهما سيلا جيبسو لا هو أبو ربي فكده خارج شهر زمان دين دينيان أهلا وسهلا غيرو هو تاني جراتو تنا جراتو دو مرجي سال لمانو إجمع ميتي جولر رافدني إسي أرينا ميتي نجيا فيتني وجراتو فاتي سراقة بي أكيد لين صدق بني وإجارتي تيو جراتو إني سان جاير إلماني برا جبابتي إسني هذا إلين هذا ربنا يجي نوتي استنو ما في جدو أبد أني استمان أركيهين جاب كتنا جا إيجان سينهو جدون بهو مالك الموت أنا كافر تاني هو إسين على قدرين نبدأ ربي رسول خيني أبر عليه السلام لا جبيس جبر لا أنتم مسكين لو خرطك كان بدو تاني خرطك كان سيتوت إلمان غاري سيدان أكنا جي لا هو متكرر كني ني أرينا نجان لكن أبين جي برا أتكاسيتيم يرتي أورمو يوسينتيم تاسينغنت سلا أمانة رسول خيني يا كنسان جبيس يرتي أورمو intala oromoo bareedduu boshoqqee san gartee suudi arabiyaa keessatti dhiirtii oromoo afaan oromoo dubbatu akkas godhee dhiirtii oromoo akkas nama gootu gabaabdu dubbii an gorsa miciyoo sanirra amma gorsa yoo amma isin jechisna jettan gorsa gartee yoo dirqumaan jiree naanna dibdan miciyoo sanirra diranii nu godha ama akkatti miciyoon san boo jirtu isin fakkeenya viidiyoo miciyoo sanii waqaa saman billa'an yoo oromoo shar godhu baattan miciyoo san jettan viidiyoo isii guutu shirbaala rakkoon miciyoon san irra jirtu rakko akka midhiitti oromoo khalaas maasii gootuu rakko kasis rafi dhabdee sira darbitee deemtee suma deemtee akkana jiin لكن ساوتشيز وجهه قالوا يو خبجني ilmo fuulee chubaatan ammallee tananumaan jaayirraa dhiifatu ammallee dhageeffadhu biraa maa faanitti namni ilmoo isii fuudhus hin jiru faatiin dhiichisaa oltuu ilmoo isii isirra itti naantu faatiin na dawwaltee naan jette boo telefoona dawwaltee iidan yoo nuti ilmaan san dheenee fuunee iftu ala baafnee sin garsiinee jaan yoo ala baasanii sin danda'anii beekuun dheenee tuma laafuna takka dheenee gabbaafna seera qabdii manguddoo jira dhaadannoo jira jedhee kanaafuu mee ammaa sana waan jechuun barbaade taa obboleeyyan keenyaatis itti deebinee inshaallah hanga viidiyoo biraatti walitti jechaanitti assalaamu alaikum warahmatullahi